Asham, 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 asham. Ay, asham, ay. Yeah. Way dubbi addaati bar. Dubbiin addaan moo qabdi? Guyyumarraan guyya. Meekota. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Obboleeyyan kiyya hundi heeysanuu khottaame invite share godha. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagana gaan duftan. Ha? Jirtu isin. Jirtu dubbiin jajjaba bo. Dubbiin jajjaba. Sigale? Osoon karaastaa qabu iyyuuti kanuma molaaxaatu narraa jeeseetti qaadhimaa isii tokko molaaxaa beekta. Qaalitti. Osoon ka rifeensisaa fuularra ciisuun barbaada kanaan molaaxaa kiyya bira taa'ee juuti. Molaatummaan kiyyaa huna harkaa du'ee jette. Osoon jijjiga deebisan. Maarree deebisan jennee nuti ilmaan abbaa gadaatu dachii qabate jennee nuti. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mee isinummaan ijoolleen keessattuu ijoolleen naannoo biroo ta Oromoo sheer godhame Harargeen bar sheerii tanallee hin beektu. Sheerii tanallee walii godhuu hin beektu. Ummatuma addaa tokko alhamdulillahi rabbil alamin. Waa hundattuu na shakkara jeeme kheyrumaa fi jennee. Sheerummaan tunuu waan akka sheekka abbutaa agartee yoon isaan tokko sheer godhan bakka sheekka abbutaa birrii bileena harkatu sheeruma tanan godhan sigale. Dangashaa fi mangashaa fi qiddisti jalaa sheer godhan isaan dhaqanii. Ichi jalaa sheer godhuun gaaruma ta'ee osoo jiru. Ala yaa Rabbi yaa Rabbi. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. May invite share guys. Sigale. Invite share may dhimma diradhaa duban. Dhuguma kiyyaa bareen sobaanii beekta. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baga nagaan dhuftan hundi keessanuu. May invite share godhaa yoo jenna. Isaan isa dhaqan sigale. Gulummaa fi beekanii maarree jalaa sheer godhan sigale. Maaliif sabboonummaa isaanii olii isan ka'a. Yaa labbiinti. Mee isin Oromoonni sheer godhaadha. Waliin gaggayaadha. Dhimmi diradhaa dhimma Harargee qofa osoo hin ta'in dhimma Oromoota guutuu laallatu. Warri sheer gootanis galatoomaadha. Warri sheer hin godhinis invite fi sheer qofa osoo hin taane invite illee godha. Sheeyni dhufee nuti gaa qorannee gabbuunee sigale. Kaabaa kibbaa maaltu deemaa jira maaltu dhugaa ololli deemu kun hangam takka dhugaa maalirraa ka'ee sigale. As dhufee jenneeti gartee qoranneeti waan jiru dhugaa jirtu gurra isin buufnaa jechuudha. Irra dalaydan isin dhiiftan isin mirga keessan. Sheekka abbutaa wanni inni beeku maali? Informationa qulqulluu caasaa isa fayyadamee gurraan isin gahuudha jechuudha. Dhimma gartee federaal irratti soggiin dubbaddu'an waan inni anarra dubbadde takka baatii takka booda yoo akkam ture baatii takka boodattuma dhuftaa jechuudha. Dhimma namicha kana amma dura dubbaddeetiin ture gaafa gartee inni wannajuu takka yaaboo afaan Oromollee dubbatuu nama dhoorkee ijoollee afaan Oromoo dubbattuu hunda hojii keessaa yaasaa jira gurbaan diradhaa kuni jenna. Biyya Khadiir Jaawar bulchuu obboleessu qaanfadhu naan jaan ayyee ni nuseesii gale. Arra garteetti dhuftanii gartanii jechuun soo saniifuu waan hin beekuu fi informationaan qaburraa isinii daddabarsuufiin dhufee dhimma diradhaa kanarratti gartee gaqqabnee dubbachuu qabnaa jechuudha. Sigalee gaqqabnee kun ammaas Harargee qofaa miti. Isin hundaaf qaanidha. Gaafa Moyyaalee fudhatamtu Harargeen gartee dhiiddeeti
muyyaalee abadan himnu harkaan baatu jettee jechuudha. Gaafa baaleedhaan nutti ol seenuu barbaadan abadan jettee Harargee dura lafaa ka'ee jechuudha. Arraas Oromoonni hundinuu gaafa Dirree Dhawaan bahuu deemtu, gaafa Dirree Dhawaan fudhatamuu deemtu, Dirree Dhawaan maaliif fudhatamuu deemti jettanii gartee Oromoonni hundi gamtaadhaan osoo wal qooduun ta'in teenyatuun gosaanuu wal fixxe amma gosa dur maqaan beeyni hunda kunoo abbaa gadaatti tolchanii baga waggaa maarreensi ga'e baga isaan biisiidha waa'ee gosarratti. Isin Oromoonni dachii teessanii falmachuu qabdanii jechuudha. Dirree Dhawaan teessanii, Dirree Dhawaan ta Wallaggaati, Dirree Dhawaan ta Wallooti, Dirree Dhawaan ta Jimmaati, Dirree Dhawaan ta Iluuti, Dirree Dhawaan ta Oromiyaa 11ti, ta Arsiiti, ta Baaleeti. Yoo Dirree Dhawaan baate si qaanama malee, Oromoo guutuu waliin qaanama malee, ta gartee gosummaa wal qooddu, ta gartee wal jala yaatee wal arrabsitu. Mee namuma na jala deemee na arrabsu laale. Namuma hangaasaa jala deemee arrabsu laale. Mee numa laale. Caluma ji eeysa dhalatee eeysa numa laale sigale. Sabboonaa Harargee, sabboontuu Harargee. So kanneen dhiisi. Ifuu quban qaban biyya dhiisi ifuu quban qaban ijoolleen Oromiyaa guutuudha. Awwanniin ifi boonu takkaa ilma gosaan taane, takkaa ilma gandaan taane, ilma Oromootii jechuudha. Yoo Wallaggaan rakkoon dhuftee namni dura dubbatu ana, yoo Jimmaan dhuftee namni dura dubbatu ana, yoo Baaleen dhuftee, yoo hara Oromiyaa guutuu hunda Matakkaliin dhuftee, Walloon dhuftee namni dura dubbatu ana jechuudha. Isin hundi raganaa baatanii jechuudha. So saniifuu isin Oromoonni maal gootan sheer gootanii Dirree Dhawaaf sagalee taatanii jechuudha. Dirree Dhawaaf sagalee taatanii jechuudha. Siile saniifuu walii daddabarsaadha itti seennaa jechuudha. Mee duraan dursuudhaan maaltu maal tahee warroottan Oromoo keessan beeyne dubbii tana keessaan isinii ibsaa jechuudha. Dursa osoo waa'ee dubbittiin dabrin dura. Osoo waa'ee gartee namticha Dirree Dhawaa bulchuu kana gatte isiniin dhiqin dura mee maaltu maal tahee. Heer maal jedhaniin egaa wanti sun heer isse jedhaniiti wanni takka UNESCO galmooyte jechuudha. Wanni sun Jabuutitti hin kabajamne, Jijjigatti hin kabajamne, nama 30 barbaade jee baay'ata baasee namichi Khadiir Jowar, Khadraa Jowariin jaanani, Khadraan Jowar sigale Dirree Dhawarratti nama wali qabuu ture jechuudha. Achirratti gartee galmi keessan asirratti isinii haa ijaaramu jee dhagaa bu'uuraa lafa kaa'eef. Osoo Oromoon har'a Jijjiga dhayitee galmi keessan haa isinii ijaaramu jette galmi Abbaa Gadaa Jabuutitti haa ijaaramu jee har'a dachiin buqqa'u jirti. Osoo galmi Abbaa Gadaa gartee wantatti haa ijaaramu juu waalaikum salaam ziizo galmi Abbaa Gadaa osoo Jijjigatti haa ijaaramu jee har'a Oromoonni Jijjiga keessaa qaqqalamu jiranii jechuudha. Dheengadda hanga gartee namoonni fedhii isaaniitiin ka'anii bakka waan biroo dabalamanitti Soomalilaand isteenni tokko Oromoo guutuu walii qabdee xaraydee fiddee daangarra nuuna ku jirti jechuudha. Osoo har'a nuti gartee daangaa keenya keessaa Soomalee takka buunee gartee wadallootiin garaa gurguddatuun tan hoogganoota Oromooti jettanii isin jala yaatan tun uleedhaan gartee akkamitti uummata nu keessa jiru jettee nama cafeetti jechuudha. Jalaa gubbatti rakkoo qabnaa jechuudha. Keessaa rakkoon nuti qabnu ta Harargee ta addaati jechuudha. Harargee bahaa afaan keessaa. Harargee bahaa jechuun haga ammatti magaalaa guddittii hin qabnu. Waan ajaa'iba sitti ta'u. Mee magaaluma Harargee bahaa guddittii naayim hin jirtu jechuudha. Sigale. Sadarkaa tana keessa jirraa jechuudha obboleeyyan. Osoon sadarkaa tana keessa jirruutti Oromummaan isinii wajji falmachuu jirra. Oromummaa jecha isinii wajji iyyuu jirra jechuudha. Namichi Khadraan Jowartuun fuuteeti kursii Oromoo 5 osoon Dirree Dhawaa'uun kennin, osoon Dirree Dhawaa'uun mallatteessin, osoon Dirree Dhawaa'uun godhin maal godhuu eegale. Nama afaan qabu, nama dubbachuu danda'u,
nama isa saaxiluu danda'u duursa haa maallaqaan bitee sigale hanga ijoollee yuutuubaraan baatutti maallaqaan bitee kaan gosaa walirra jaaree sigale dura oromoochi keessa jirtu tana tokkummaa isaanii caccabsu seenee jechuun hanga diiyaaspooraa Minisootaa jiruun baatutti. Kadirmoo saayibii kadirmoo hulbata wajji nyaannee guddanne halli malee keessi inja sigale kadirra mucaa bar ganda keenya haajara maarreen dhalte haajara madiina dhalte bar saayibii inja dhufe. Yaa hoggi ilaaltu nama guddaa sigale wanni inni haasa'u gartee waan siyaasaatii miti. Ichi wajji dhalan ichi maarree taane ichi kubbaa wajji taphanne ichitti maarree mitirkishoo barqaadhi maamichi yoo wanti ture durriyyee maarree kadruushee maarree siinja sigale ummatuma akkamii sigale namummaan keenya Harargee kun ummatuma akkamiitu ajaa'iba takkaan sijjeessa jechuudha yabbuleessa. So dura kana hunda walid dawwaleeti tokkummaa ijoollee dirdawaa tana caccabsu seenee jechuudha. Amma namoonni gariin saatanaa dhabamsiise nagaya boo saatanaa aangoo qabdi bar kursiin Amaaraa bar gaafa Soomaleen bulchitu biyya san kaantibaan Soomaleedhaa kursiin Amaaraa takka qofa bar arra kursii Amaaraa lama godhee jechuudha Oromoo irraa muree. Takka saatanaa kenneeti takka ta duraan gartee seeraan jirtuuf sani amma lama kuno abba feetan gaafadha kursii itti aanaa hunda tan duraan Oromoon qabdu hunda khootaa Oromoo kursii 5 kenneen siin jechuu jira buleessu bakka beekamtuu bakka ijorraa waajjira investimentii arra eenyu bulch silaa khootaan ka Oromooti jechuu arra nama biroo hoogganu jira jechuu